Hello, akkam jirtu fayyaa galata waaqayyoo nagaa keessanii. Maqaan koo Gaaddisee jedhama. Biiroo Dubaay kana keessa waggaa tokkon taa'e. Hojii naa barbaada, hojii nagashaa jennaan hojiin hin jiru jedhan. Ishi biyya kootti hin gala jennaan immoo birrii 4,400 tikkeetti kaffaltaa jedhan. 500 immoo mawucaa kaffaltaa naan jedhanii. As keessa na kaa'aa jiru waggaa tokkon taa'een biiroo kana keessa aniin kutee galummoo hin qabu nan gala'eetti nassamne ijoollee gargaaraan jira. Ijoollee 3 qaba biyyarraati. Ijoollee gargaaraan jira. Amma immoo bakka hin galtus jedhanii na kaa'aniiru. As keessatti immoo qaraamaan lakkaa'aa jira. Qaraamaan immoo mataa keerra galagala zimje'ii taa'iin qabdoo ta'e naan jedhanii waggaa tokko muluu as keessa taa'aan jira. Amma waan angoo wallaal na gargaaraa daraa ijoolleen as keessa jirtan hundumtu na gargaaraa daraa aniin tikkeetti kutee galuun qabu na gargaaraa jirtanii obboleetti keenya kana yookiin immoo haadha jechuudha. Ijoollee 3 qabaa erga biyya Dubaay kanaa dhufee waggaa tokko guutuu hojii malee jettee ingidiyaa akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kanatti waan ijoolleen keenya biyya Dubaay kanatti ta'an omtuu hin taane jechuudha. Akkuma beekamu dallaalotas ta'ee maalis ta'ee warreen alaatti dallaalas ofiin jedhan ta'ee akkuma beekamu hojiin hin jira jechuudhaan ijoollee biyyarraa fidanii baay'ee tokko rakkisaa jiranidha jechuudha yeroo ammaa kanatti. Akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuu fi ishee kana qofa osoo hin taane ijoollee baay'eedha kan biiroo keessatti rakkachaa sagalee nuuf ta'a jedhanii isaayyuu immoo bilbila irraa fuudhu jechuudha. Biiroo keessatti bilbilatti hin kennan akka tasaa ijoollee dhukkubfatanii fayyadamanoo ta'e malee bilbila irraa fuudhu akka isaanumaa hin jenneen dabarfanne jechuudha. Kanaaf akkanuma jettanii ijoolleen keenya biyya keessa jirtan biyya biraatas jirtan amma hojiin hojiin argamaa hojiin hin jira jedhanii fidu garuu immoo bakka jirtu amma fakkeenyaaf ijoollee tokko Beeruut irraa akkasumas Joordaan irraa Saawudii irraa ijoolleen akkana dhufan Dubaayitti jechuudha. Yeroo ammaa kana hojiin hin jiru. Sijammar hojii warra ala hojjetu fudhataa hin jiranii jechuudha. Kontiraata warroota addisii waan akkanaa kana akka fudhachaa jiranii jechuudha. Malee warra ala hojjetan fudhataa hin jiran hojiin hin jiru. Dhiira ta'ee dubartii ta'ee in dhufu asitti baay'ee rakkatu. Ganaa gargaarsa halkanii guyyaa namni tokko buru gargaarame ammas kabiraatu dhufu. An biyya kana immoo adduma ta'ee bara kana jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya baay'ee biiroo keessatti rakkataa kan jiranii ilaalaa irraa baradhaa isinii jechuun jaalladha. Maaliif yeroo darbes namni hoo namatti mee hin dhagaan gin dallaalonni ijoollee fidanii akkaataan isaan dhugaa dubbachuu fi akkaataa isaanii itti hin jedhanii baay'ee rakkisaadha. Maal jennaanii iffiduu ji'a tokko ji'a lama ijoollee waan nyaatanii qabanii walitti yeroo tokkicha oduu tokko jalaan ba'iin anan biraa irratti dabalu isaan booda ijoolleen mana tokko keessatti rakkataa jiru jechuudha. Biiroo keessatti rakkataa jiru. Hojiin hin jiru. Yoo hojii seedan bakka hin taane waa gaaxaman jijjiirraa namni hoo gaafatan silkii irraan kaasan. Ijoollee meeqa kana lubbuu fi balleessi. Biyya kanatti immoo dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama hin jedhu. Biyya fagoo fakkeenyaaf baadiyyaatu jira. Bakka baadiyyaa sanatti ijoollee yoo kennaman achi baay'ina wiifaa inni hin jiru. Silkii irraa fuudhu. Makaraa meeqa akkanuma mucayyoon miila darbee lubbuun ishii darbe sun naannoo baadiyyaatti kan deemte. Wanti ishiin taate hin beekamu jechuudha. Kan ishiin bilbila hin qabdu bilbila irraa fuudhu akka aaraa ijoolleen aaraa dhufanii yoo bilbila malee deeman baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Isheen kun immoo ijoollee 3 qabaa waan qabdu biyyarraa 170 kaffaltee
ijoollee ishii san beeksisitee gaafa asitti dhuftu gaafa hojii dhabdu baay'ee tokko rakkisaadha. Qabeenya biyyaa qabdu isatti hin gorre kanaan dhuftee asitti hojii hin argan waan baay'ee nama gaazexeessu dhugaa dubbachuuf keessattuu ijoollee warreen qabanii birrii saniin olii hojjetanii biyya keenyattis yoo akkuma beektan hojjetaniitis yeroo kana of jijjiiruun hin jiru. yaa ta'u malee immoo qarshii kan hundi biyyatti kaffaltee gaafa dhuftee sitti rakkattu bataam nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Hin qabdu biyyarraa gurgurattee dhuftee asitti gana rakkina. Ilaala maal jedhama. Dallaalonni Dubaayii isaan qarshii isaanii argatan malee garagaraniitu ilaalan namoota meeqamee kan rakkina cimaa rakkina irratti hin jedhee jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya please akkanuma jettaniitoo bakka hojjettaniis ta'ee bakka jirtaniis ta'ee ba'uun isinitti haafu. Warreen baatanii qarshii gaadhan hojjetannaa abaluchuun akkana jettanii immoo isaayyuu dhabdanii warreen rakkatanii jirtu waa'ee keessa namoota baay'ee ijoollee baay'eedha jechuudha. Kana barumsa isiniif yaa ta'u wantu nama yoo argitan amma fakkeenyaaf abalishoo sun akkanatti bakka itti tolee waan ala hojjetuuf yoo barbaade hin jiru waan akkasii dhugaa dubbachuuf birrii xiqqoodhaan mana koontiraataa dalagi. Annaa kana wanti jiru egaa obboloota koo kun fakkeenya isiniif yaa ta'u kan ijoolleen akkanatti rakkataa jiranii hojii irraa baatanii akka hojiin dhabne isiniin jechuun jaalladha asuma kaanii kun dhaamsa kiyya jechuudha. Ijoollee rakkataa waan arguuf hojii irraa ba'anii hojii saniyyuu warreen dhaban baay'eetu jiru. Kanaaf akkana jettanii hojii hojjettan irraa hin ba'inaa. Hin argannaatti dhabuun isin jira. Akkuma argaa jirtan akkuma dhageessan mucayyoon tun amma mucayyoon engadda lubbuun ishee darbe sun manni ta'uufi dideeti kan jijjiirrachaa turtee of fooyyessa jetteeti. Fooyyessaa sanirras dabartee lubbuu ishee dhabdee. Kanaafiyyuu namoota akkasiitirraa fakkeenya fudhadhaa. Dhabuun isin jira argachuun isin jira waan ta'eef isin galee kanaaf akkanuma jettanii warreen bakka hojii jirtan hojii keessan irraa hin ba'inaa isin jedha. Kuni dhaamsa kiyya. Isheen amma dabarfatte kana qofa osoo hin taane ijoollee baay'eedha. Ijoollee baay'eedha kan akkanatti hojii dhabee rakkataa jiru biyya kana keessatti dhugaa dubbachuuf. Kanaaf akkanuma jettanii bakka hojjettanii hin ba'inaa hojii keessan dhiistanii hin argannaan tun waan malee namatti fiddi. Annaa kana obboloota obboleetti keenya kan ammoo yoo dandeessanii gargaaru warreen dandeessanii gargaaraas niin jedha kun dhaamsa kiyya. Annaa akkasii baay'ee takka nama ajaa'ibsiisti dhugaa dubbachuuf bexaan baay'ee kan niin jedha. Ingitii argaa jirtan waggaa tokko jechuun asii miti dhugaa dubbachuuf odoo deddeebisu. Isaayyuu immoo kan hojjedhe saniyyuu immoo kan bakka hojjedhe ba'u saniyyuu dallaalatu nyaataa qarshii. Isaan dhuguma waqa hojii tokko torbee lama yoo hojjette isaanuma kan fudhatu. Kana kiraadha jedhu maal jedhu kan irraa sharrafu isaanuma. Dallaalonni biyya kana neessu jechuu dandeessu gargaachuuf. Kanaaf ishee kana qofa osoo hin taane namoota baay'eedha kan jiru jechuudha akkanatti kan rakkataa jiru. Ba'anii warreen rakkatan ijoollee baay'eedha. Qarshii gahaa nyaadhaa qarshii gahaan argadha jedhee kan ijoolleen ba'an hiriyoonni kiyyaayyuu kan rakkataa jiran namoota baay'eedha. Kanaaf
akkanuma jettanii hojii irraan ba'inaa. Warreen dhufuu barbaadanis immoo dallaalaa nama beektan namatti dhiyaatan qabaatan yeroo keessatti rakkachuun kan qaban gurguranii rakkachuun dura laalladhaa dallaalaan taaniin dallaaluma ta'ee qofa paaspoortii keessatti ergitanii yoo ormaa deemuun nama dhibuu galuutu nama dhibaa jedhanii isheen kun amma ijoollee sadii tuni hedduu takka garaana nyaatti dhugaa dubbachuuf maaliif jireenya Itoophiyaa yoo laaltan qarshii kan hunda gadi naqxeerra asii hojii ishii argattee nu jennee achi ijoollee ishii guddifannee waa lama dhabdee waggaa tokko jechuun asii miti dhugaa dubbachuuf hedduu takka na gaddisiiste dhugaa waaqa namoota ishee qofaas miti ijoollee baay'eedha kan akkanatti akkasammuu ta'ee haarirraanii maalirraa baay'eedha yaa ta'u malee immoo rabbi waan akkana kana nama naggaxxamini nama akkasiitti isiniin jechuun jaaladha obboloota kiyya. Egaa viidiyoon kiyya guyyaa irraa kan nu fakkaata daldaloonni Dubaayii kan akkanaatti isiniin jechuu jaaladha.